Shama daawwattoota keenya kabajamoo, daawwattoota keenya jaalatamoo, barattoota keenya har'as qophii keenya gabaabaa isiniif dhiyeessinee dhufnee jirra. Akkasuma har'as waa'ee fundamentals of accounting kanarraa isiniif qabannee dhufnee jirra. Akkuma beekamu namoonni chaanaalii keenya faarii taatan subscribe godhuudhaan hamilee akkasuma like godhuudhaan jajjabina nuuf hawwaa isiniin jenna. Amma daddafumaan gama barnoota keenyaatti haa deebinu. Accounting for receivable qajuu kana qabannee jirra. Jalqaba hiikummaan isaatu accounting receivables jechuun liqiidhaan wanta siif galee jechuudha. Wanta liqiin namaaf kennite tokko kan siif gale liqiidha. Wanta liqiidhaan siif as gale accounting receivable jennaan jechuudha. Okay, receivables are all claim against individual, organizing or other debtors. Nagahee dhuunfaanis ta'e dhaabbataanis yookaan liqeeffattoota biraa irratti gaafilee ka'amanidha jechuudha. Receivable jechuun akka galumsa accounting receivability immoo accounting receivables are the amount due from customer from the sale of service or merchandise on credits. Accounting receivable jechuun herreega customerii tokkoof wanta takka tajaajila tokko gurgurtee yookaan naggattee irraa argattu maal jedhama? Liqiidhaan jechuudha. Liqiidhaan itti gurgurtee yookaan itti naggattu tokko yoo siif as deebisu ta'e accounting receivables jennaan jechuudha. They are usually due 30 or 60 days. Inni kun haga inni turu qaba. Guyyaa 30 haga 60tti gaaffii hagana bira hin kutuu jechuudha. Accounting receivable hooni jedhamu. Keessattuu guyyaa 30 keessatti kan hedduu deebi'uu qabudha jechuudha. They are acquired by business enterprise in various types of transactions, common being the sale of merchandise or service on credit basis. Dhaaba daldalaatiin bittaa gurgurtaan godhamu yookaan tajaajila gurgurtaa haala liqiitiin kan taasifamudha. Dhaaba daldalaatiin bittaa gurgurtaa godhamu keessatti tajaajila gurgurtaa haala liqiitiin liqii abbichi dukkaana qabu fakkeenyaaf liqii namaaf liqeessee haala liqii saniin erga kannee namticha liqii kanneef san inni san yeroo deebisuuf hojjeteen haa ta'u itti fayyadamee haa ta'u yoo kan deebisuuf ta'e accounting receivables jechuu dandeenya jechuudha. In other receivables that are based on oral agreement is known as open accounts. Waliigaltee afaaniin qofa godhamu kan waliigalamu liqiin san waliigaltee afaaniitiin qofa guyyaa akkanaa naannita guyyaa akkanaa jedhamee waliigalamee kan taa'u san maal jennaani open accounts jedhama jechuudha. Open accounting kun by the way no interests dhala kan hin qabneedha jechuudha. Guyyaa haganaatti hanga guyyaa haganaatti naaf fiduu qabda jedhamee kan maaliin dubbatamuun open account afaaniin qofa kan waliigalamuun guyyaa 60 biraa siin kutu jechuudha. Akka reefu himnetti 30 yookaan 60 biraa hin kutu inni kun open account jechuun karaa biraatiin account receivable jechuun wanta takka liqiin namaaf kennite siif deebi'uudhaaf kan eeggattu. In other words, receivables that are based on formal written instruments are called promissory notes. Waliigaltee seera qabeessa yookaan barreeffamaan godhamuun waliigalamu haala barreeffama haala shaappaa haala barreeffamaan waliin gatteessanii guyyaa haganatti fiduu qabda waliin jedhamee waliigalame kana promissory notes jennaanii jechuudha. Promissory notiin kun dhalaas qabuu danda'a jechuudha. Guyyaa haganatti dhalaa wajjinaaf kennuu dandeessa jedhamee barreeffamuu danda'a seera qabeessaan. Inni kun ammas more than 1 years ta'uu danda'a. Wanta waggaa tokko olii kanarrattis ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma karaa biraatiin not receivable jennee isa yaamuu dandeenya jechuudha. Haala barreeffamaatiin waan barreeffameef jecha. Inni kabiraatis kan jiru installment plan kan jedhamu jira.
inni kun collected by predically inni kun haga ta'e kafaltee haga hafe immoo predically kan kafaltu yeroo yeroodhaan kan kafaltu isa kana hedduu namoota akka saahibaa warra askaa akkasuma firootan yeroo feete kan itti jedhamee yeroo yeroodhaan kan namuudha installment plan jennaanii jechuudha isa kanaan. Inni biraa receivable based on open accounts are known as account receivables. Akkuma kana dura jennetti account receivable jechuun open accountidhaanis kan ibsamu yookaan kan beekamudha jechuudha. Akkasuma receivable based on promissory notiinis note receivable jedhamee waamamus danda'a jechuudha. Ittiinis ni beekama jechuudha haala kana maqaalee kanaanis ni waamamu jechuudha. By the way account receivable kun current asset ta'uusaa dagachuu hin qabnu. Current asset jechuun wanta shortly yeroo gabaabaa keessatti dhufuudha jechuudha. Asset jalatti kan ramadamudha jechuudha. Accounting question qajannu isaan sadiin san beekuu qabna jechuudha. Asset liability and owners equity qajanne san isa san keessa account receivable asset jalatti ramadama sanis current asset jalatti kan ramadamudha jechuudha. Inni kan controls over receivables jennaani to'annoo warra fudhatu irratti to'atamuu qabu warra liqii fudhatee deebisuu irratti. The manager of a business enterprise installs the means of internal control over their receivables. Manageriin dhaaba enterprise yookaan dhaaba biizinasa enterprise irratti naggaduu isaanii irratti to'annoo keessaan tooftaa irratti install godhu tooftaa irratti baasuu qaba jechuudha. Wantoota isaan naggadan irratti akkamitti ni deebisan moo jecha isa irratti kan tooftaa baasuu qabu ta'uu danda'a jechuudha. This control includes the part of the business operation and accounting for receivables. Tooftaaleen kun addaan bahiinsa daldala agarsiisa. Addaan bahiinsa biizinasaa kan agarsiisu akkasuma operationii akkasuma accounting for receivables kan agarsiisudha jechuudha. So that the accounting record can serve as an independent check on options. Kanaaf galmeessaan hisaabaa akka dantaa dhabutti tajaajiluu danda'a jechuudha. Galmeessaan hisaaba san hisaabu akka dantaa dhabutti hisaabuu danda'a. Haala yookaan tooftaalee cheekii godhuudhaan wantoota kana ilaaluu qaba. Osoo dantaa hin dhabaataniif maalirra jiru galmee galchuudhaaf akkam keessa jiru jedhanii to'annoo keessa galchuudha qaban jechuudha. Thus the employee who handles the accounting for notes and account receivables should not be involved with credit approval or collect of receivable separations of this function reduce the possibility of error and embezzlements. Kanaafuu note receivable fi account receivable hojjettoonni note receivable fi account receivable irratti hojjettoonni gargaarsa liqii isaa irraa garagaraa jechuudha. Liqii irraa qulqulleessu bakka irra barreessan sanarraa liqii irraa qulqulleessu yookaan nagee walitti sassaabuu keessatti hirmaachuu hin danda'an jechuudha. Eenyu employeen jechuudha hojjettoonni. Maaf abbicha liqeesseetu irraas qulqulleessuu danda'a. Nagee irraa sassaabuu danda'a jechuudha. Gochaalee kana dogongora garagaraatii fi maallaqa sobaatirraa ni hir'isaa jechuudha. Reduce the possibility of error and embezzlement. የገንዘብ ማጭበርበር ከጀሙ san isa sanis ni hir'isaa jechuudha. Haala kanaan kan ofirraa receivables control godhuu dandeenyudha jechuudha. Hayyame fakkeenyi isaa kan ilaallu ta'a. Fakkeenyi isaatirraa akkamitti discounting keessa galuu danda'a kajuu fi isa kana hunda kan ilaallu ta'a jechuudha. Mee kana jalqaba when a business sell merchandise to own customer on credits yeroo maamilaan tokko yookaan naggaadeen tokko sirraa bitu
maamilli tokko akkaataa itti galmeessuu danda'u account receivable jechuudha. In the debt side, account receivable goona. On the credit side, sales receivables jennee barreessuu dandeenya. Asirratti psychology takka kan isinitti himuu barbaadudha. Debt yoo jedhu ta'u wanta fudhatte waan fudhatte ta'uu isaa beekuu qabda deebtiin. Sales jechuun wanta fedhe haa ta'u kennuu kee psychologically credit irratti sales receivable bakka jenne kanarratti waa kennuu kee beekuu qabda. Waa kennee wanta kenname tokkootu credit jalatti barreeffamaa beekuu qabna. Akkasuma debt side irratti wayi fudhachuu keenya fedhu qabeenyaa ta'u fedhu maallaqaa ta'u wanta fedhe haa ta'u fudhachuu keenya kan itti agarsiisnudha jechuudha. Inni kaan if a payment is received by a customer within discount periods. Yoonif kafaltiin maamila irraa fudhachuu dandeenya haala kamiin haala discount period ta'erraa haala kanaan barreessina jechuudha. Cash, sales discount and account receivables jennee barreessina jechuudha. Okay, for the these are examples. Kanarratti kana ilaallu ta'a. Wanta asirratti ilaalle kana hunda. Big company sold merchandise with the total selling price of 1,100 to Zaman company with term 7/50 and 30 days. Haala kanaan big company ni gurguree jira. Eenyuuf gurguree qarshii 100 Zaman kaampaaniidhaaf waa gurguree jira. Haala kanaan eega gurguree booda akkamitti akka galmeessuu qabnu beekuu qabnaa jechuudha. Gross methods tooftaa ittiin barreessinee ittiin ol kaasnu irraa tokko jalqaba normally account receivable akkamitti akka barreessinu ilaaluu qabna. Akkam jennee jalqaba yeroo maallaqni siif galu wantoota akka gurgurtee from debt sides 100 barreessita. Wanta tokko gurguruu kee waan beektuuf wanta qarshii 100 tokko gurgurtee kennuu kee sales revenue jechuudha. Haala kanaan galii gurgurtaa irraa qarshii 100 argachuu kee sababa isaa himuus dandeessaa jechuudha. Haala kanaan barreessinu ta'a. Inni itti aanu if sales paid with discounts. Yeroo discountittis akkamitti akka kafalamuu danda'u kan ilaallu ta'a jechuudha. Asirratti maal jaa Zaman kaampaaniin kun parsantaa 7 irraa hin hir'isaa big kaampaaniin Zaman kaampaanii irraa yoonif guyyaa 15 keessatti hafidu ta'e guyyaa 15 keessatti yoo fide parsantaa 7 100 irraa ni hir'isnaa jechuudha. Yeroo barreessinu kaashiin nuti nuuf galu birrii 93 nuuf galaa jechuudha. Discountii keenya yeroo irraa hir'isnu jechuudha 100 irraa. Discountii nuti argannu 700 jechuudha. By the way, discountii akkamitti argannu akkamitti akka arganne viidiyoo as duratti meaning of discount yoo kanarratti isiniif hojjedheetiin jira. Yoonif irra deebitan ilaaluu barbaadan description jalaan isiniif kaayam. Discountiin keenya 700 ta'ee jechuudha yeroo gabbu account receivable keenyas 100 credit side jalatti barreessinaa jechuudha. Maaliif guyyaa 7tti waan galcheef guyyaa 15tti waan galcheef jechuudha. Parsantaa 7 irraa hir'isnaaf jechuudha. Nuti kaashiin nuuf galu birrii 93 nuuf galaa jechuudha. Maal goonee account receivable goonee. Amma isa kana maal goona? Abbichi galchuu maal godha? Akkanatti galchuu danda'a jechuudha. Kaashii fuudhee discountis akkasuma account receivable immoo 100 ta'a jechuudha. If Zaman company paid out of discount periods. Yoonif Zaman company guyyaa 15 keessatti kafaluu dadhabe hoo and over 30 days ta'a jechuudha. Asii achitti discountii hin qabu parsantaa irraa hir'ifama hin qabu jechuudha. Kanaaf akkamitti namtichi liqeesse fudhachuu danda'a? Cash 100 fudhatee account receivables immoo credit jala godhaa jechuudha.
maaliif kaashii ni galchaa fi akkaawunti risiivabiliidhaan waan dhufeef liqiidhaan as galeef waan ta'eef haala kanaan kan barreessinu taafii jechuudha. Okay, daawwattoota keenya fakkeenyi isaas kana fakkaataa, meaningi isaatis kana fakkaataa, haala kanaan kan isiniif ibsinee ta'uu ta'a jechuudha. Nuti ammoo amma account receivable kan isiniif qopheessinee isa qofa waan ta'eef itti aanu immoo note receivables isiniif dhiyeessina akkasuma maturity date fakkeenyi isaaniitii waliin kan isiniif dhiyeessinu ta'a jechuudha. Namoonni akkasuma chaanaalii keenya telegiraamii seenuudhaan Ashaamteek jooyin godhaa seenaa gaafilee garaagaraa irraa hojjedhaa. Nagayatti jabaadhaa qoodhaa isiniin jechuu barbaanna.